سيمبانا خطر إبليس بدني ثالث ثلاثة جتواس ديني ديم يا هذا شرك ردلت مشيني ديم يا هذا شرك ردلت مشيني تنا قبرتني سوانك جبان دين الراجة جبان سيمتك كبان يا ميتا إسلاما ودقيا نموتو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا أيها الإخوة. Tole boleeyyan keenya jaallatamoo fi kabajamoo baga nagaan gara chaanala keenya Boonsaddiin Tube sagantaa keenya sagantaa warbira qabiinsa amantii nagaan dhuftan. Tole kaasinsi manna har'as mata duree bareedaa fi ajaa'ibaa tokko qabannee isiniif dhiyaanne. Mata duree yeroo dabree keessatti waa'ee Sillaasee yookiin Tiriinitii yookiin immoo arkitee wantoota sadii waaqa akka kiristaanonni jedhan yookiin immoo sadee waaqa tokko ka jedhanii amanan. Yaanni kun yaada falaasfaa fudhatama hin qabne yookiin immoo faalaasii unacceptable, impossible waan ta'e harkitee sammuu namaatiif illee akka fudhatama hin qabne waan Nabi Ciisaan alayhi salaam Yesuus Kiristoosis kitaaba Matsaaf Quddusii keessatti gonkumaa maqaa isaa dhahee hin dubbatin, waa'ee Matsaaf Quddusiin illee waa'ee kanaa hin mirkaneessin, waan soba ta'uu isaa mirkaneessinee hedduu dubbanne Quraana keessa illee akkasuma fudhannee laqad kafara alladhiina qaaluu inna Allaha thaalithu thalaatha warreen rabbiin sadeessoti sadeen waaqa tokko jedhanii amanan waaqa gananii gantoota hin amanne waan tokkuma qofa jira kanarraa haa deebi'anii kara rabbiitti araarama rabbi haa gaafatanii jee jechuu keessa isaanii geeddaratanii rabbi qofatti amanan akka jiru laalle. Har'a immoo mata duree ajaa'ibaa yookiin immoo ilma namaa kan birattu baasa ta'uu danda'a nama kiristaanummaan ala jiru kamittuu jechuudha. Yookiin immoo waan ajaa'ibaa yookiin faashina yookiin immoo waan sammuu namaatti hin fudhatamne tokko ta'uu danda'a. Sunis maali jennaan waa'ee dhaalamuu cubbuu jedhamu jechuudha yookiin immoo mistira xinqat jedhama jechuudha. Dhaalamuu cubbuu jechuun akkuma dhaalamuu isiniin jeematuma duraa'u waan abbaan sababuma ilmi sababa dhalata abbaa tokko ta'eef haqa godhatu waan san abbaa isaarraa harkachuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf lafa yookiin immoo ooyiruu abbaa kiyyaa sababuma ilma isaa ta'ee dhaladheef haqan irraa qaba fudhachuuf jechuu gaafin bakka fudhachuudhaa gahe jechuudha. Takkaammoo abbaan kiyya yoo ka du'ee jiru taate akkasitti irraa hin dhaalaa jechuudha. Dhaaltummaa akkuma jedhu namni kamuu ni beeka. Akkasumallee waan gaggaarii tokko akka seenatitti waan abbaan kiyya katabee lafa kaa yookiin barreesse waan inni dabarse ittiin yoon boonee fudhadhee irraa jee waan nama gammachiisu waan gaarii dhalle. Haa ta'u immoo waan har'a dhaaluu fi yookiin immoo dhaalamuu deemu akka miiraazatti kiristaanota biratti ilmi abbaarraa dhaalaa yeroo dhalatu yookiin immoo ilma namaa cufaaf abbaan aadamirraa fi hawwaa yookiin immoo hewaan irraa dhaalle jedhanii amanan tokko jira. Sunis dilii yookiin cubbuu yookiin dambii jechuudha. Akkuma beekamu aadamii fi hawwaan ka isaan jiraachaa turan jannata jechuudha. Jannata keessatti yeroo jiraatan kana keessatti rabbiin waa cufa saa'u hayyama yookiin immoo halaal godhee fi fayyadamaa nyaadhaa qanani'aa gammadaa jedheeni. Haa ta'u fatanaa tokko qormaata dhiyeessee fi muka kana immoo itti hin dhiyaatinaa jedheen. Falaa taqrabaa jedheen ittiin dhiyaatinaa jedheen. Hogguu muka kanatti dhiyaattanii jettan honga'oo yookiin immoo harkitee kara ganda duniyaa ganda rakkoo halkanii guyyaa jireenyi isii bu'aa cehii kana keessa dhuftanii isiniif ilmaan ta'isanis rakkattanii jedheen. Bifuma saniif Hawwaa fi Aadam fatanaa rabbiin isaan fatane san bahuu dadhabanii qormaata san shayxaanni isaan injifatee akka gara ganda duniyaa yookiin immoo addunyaa kanatti dhufan ta'ame. Yeroo kanatti nuti akka kiristaanota biraatti maal jedhameeti amanama? Ilmi namaa kamuu daa'imni har'allee dhalate xiqqaan tokko cubbamaadha, cubbuudhaan dhalate jedhama. Kun akka namuufuu ifa ta'u waa'ee kanarratti yeroo dubbatamu kiristaanota kamuu gaafachuu dandeessan yookiin immoo ispeeshaalii warra amantii ortodoksii hordofan damee amantii ortodoksiidha yookiin damee kiristaanaa isa duraa bara 325tti dhaloota Yesuus Kiristoos yookiin Iisaa booda eeganni samii bahee booda uuman jechuu biyya Gibxii yookiin Ijipti keessatti magaalaa Iskaandariyaa keessatti nama Atinaatiyos jedhamuun jechuu Niqiyaa gubaa irratti
Waa'ee san irratti yoo mucaa tokko fakkeenyaaf daa'imni dhalatee jee guyyaa 40ffaa isaatti eega dhalatee jee mana amantii kiristaanaa charchii yookiin taabota fidamee kiristinnaa kaafamee diliit irraa dhiqama jedhama. Diliin dalagaa eega dalaganii booda argamti malee osoo dalagaa hin dalagin badii hin raawwatin dura namni tokko cubbuudha yookiin immoo yakkamaadha jechuun hin danda'amu. Nama jedheentu yakkamaa jechuudha. Namni eega dalagaa tokko raawwatee booda sirrii ta'uu fi dogoggoraa yookiin yakkamaa ta'uun isaa ifa ba'a. Daa'imtichi amma garaa haadhatii bu'ee cubbamaa waanuma kamiinuu ta'uu hin danda'u jechuudha. Never ever accept. Gongumaayyuu fudhatamuu hin danda'u kun. Haa ta'u kiristaantota biratti ni fudhatama qaba. Dhalaanis bifuma saniin daa'imni mucayyoon dubaraa takka oguu dhalattee guyyaa 80ffaa isitti walakkaa dhiirati waan jedhamee isaan biratti amanamuuf akkasuma isin illee kiristinnaa kaati. Daa'imoonni kunneen akka dhalatan iyyuu battala sanitti shafii yookiin immoo heeruma sanitti du'an taate akkuma gadaamessa aadaa keessanii bahanitti osoo charchiin fidamin manuma jalatti akka obbaatitti illee awwaalama sababa isaan hin kiristaanuminiif jechuudha. Kiristaanummaa kana maal hubannaree egaa guyyaa 80ffaa 40ffaa keessatti kiristinnaa kaasuu jedhama. Namichi kaasu sun illee abaliji yookiin immoo abbaa kiristinnaa yookiin immoo nafsa abbaatii jedhamee wantoota hedduutu as keessa jira jechuudha. Kun eega kana ta'ee jiru maal nu argisiisa? Amantiin kiristinnaadha. Amantii namni guyyaa keessa yookiin immoo yeroo keessa tolchu jechuudha. Yeroo keessa argamsiisee ofiin tolfate jechuudha. Haa ta'u malee dhiqaan isaan godhan yookiin kiristinnaan isaan kaasan kun silaa diliin ka argamtu qalbii namaa keessa namaa sammuu keessa namaati. Bishaan immoo gubbaarra naqamu kun gubbaa dhiqa malee keessa gongumaa seenee qaama namaa dhiquu hin danda'u. Keessa namaa wanti dhiqu maaliree? Cubbuu yookiin badii hammeenya sanirraa deebi'uun nama dhiqa malee jaarsa guddaa waggaa 40 dilii amata meeqa, zummutii amata meeqa, hanna amata meeqa, cubbuu amata meeqa godhaa ture kana fidanii har'allee Roomaa yookiin immoo harkitee naannoo harkitee Awurooppaa yookiin garbiyyaa warra lixaa kana keessatti maaltu argama? Tikeetti muratee uummanni silaa barate jedhamee jaarra 21ffaa keessa jiru kun maal raawwataa argama jechuudha. Cubbuu godheef salfii galee hiriiree Phaaphaasiitti dhaqee Phaaphaasichi harkitee bishaan jala dabarsee akkasii cubbuu sirraa dhiqe jedhee mallaqa amma barbaachisu tokko irraa fudhata. Kun immoo garuu fudhatama hin qabu nama ija keessaa qabu yookiin waa gallaaluu danda'u keessa dubbiin gallallaaluudhaan adda namaa baate. Kun osoo ta'ee jiru wantoonni sobaa yookiin immoo fudhatama hin qabne hedduu jira wanni namni ittiin dhama'u jechuudha. Waa'ee kanarratti kiristaanonni waa'ee kiristaanummaa isaanii kanarratti eega kiristaanummaan guyyaa keessa ta'u yookiin namni kamuu akkuma beeku kiristaana ka'ee jira, kiristaana kaafamee jira, intalli beluu, ilmee beluu har'a kaas kiristinnaa qaba akkuma jedhamu ni beekama. Waa'ee kana maaliif nama guyyaa keessa dhalatee booda sila abbaan kiristaanaa yoo haati kiristaanaa mucaan kun dhalootumaan kiristaana ta'uu maaliif hin dandeenye yoo jedhamuun dhugaadha dhalootaan kiristaanaa miti kiristinnaa charchii fiduun dirqama namaan jedhama. Maaliif waa'ee kanaa yoo jedhaniin namni waa'inni yookiin immoo Yesuus Kiristoos akka nuun jedhan falaasfuma mataa isaanii yookiin yaada mataa isaanii burqisiisanii jechuudha. Yeroo jiraattan biyya lafaa kanarra hawwaa isinii kenname yookiin umurii jiraattan kiristaana ta'aa jiraadhaa. Yeroo immoo duutan akkasitti fitaatii godhaatii karaa uumaa irratti uumamtan irratti deebi'aa du'aa. Sun uumaan namni kamuu irratti uumame uumaa isliminnaa yookiin muslimaati jechuudha. Kanaaf akkuma beekamu namni Qur'aana keessatti Rabbi subhaanahu wa ta'ala maal jedhe dhala namaa kamiifuu dhaama? Yaa ayyuhalladhiina aamanuu ittaqullaha haqqa tuqaatih walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun. Yaa warra waaqa hin ganin dhugumaa waa'inni nu uumaa keenya nu uume Allah subhaanahu wa ta'ala isa gabbaruu fi isa kabajuu fi isa galateeffachuu qabna jettanii imaana guutuu amantan amantii guutuu keessaa fi gubbaadhanis amantanii jettan walaa tamuutunna akka duuti isinitti hin dhufne akka hin duune illaa wa antum muslimuun haala harkitanii Allahdhaaf subhaanahu wa ta'ala masakamoo yookiin ajajamoo yookiin waaqessitoota Rabbii tokko qofaa taatan malee jechuu akkana masakamtanii harka keessan laattanii qalbii fi gubbaanillee fudhattan malee. Kuni suuratu Ali Imraan boqonnaa 3ffaa ayata 103 irratti argama. Kana jechuun akkuma warra kiristaanaa jedhan yeroo jiraattan kiristinnaan jiraadhaa jedhanii immoo yeroo duutan fitaati godhuu sun maal jechuudha? Masqalallee irraa hiikanii harkarraallee mormarraallee baasanii akkasitti qeensiiwwan kafalamee irratti ibiddallee bobeessanii akkas godhuun suni karaa musliimaa yookiin immoo karaa uumaa ganamaa deebifna jedhaniiti. Guyyaa keessa bakka fedhan oolanii galgala immoo mana sirriitti gallachuun hin danda'amu. Bakka oolanirra bakka bulantu nama dhiba akkuma jedhan fuula Rabbiitti Rabbi sobuu waan hin danda'amneef dubbiin akkana nama dhiba. Warri keessa jirtan dubbii kana laaltanii akka gara daandii dhugaatti yookiin immoo daandii haqaatti
deebitan siniin jenna. Kan itti aanu immoo waa'ee taabotaa, waa'ee tsaadiqaanii, waa'ee ammalaajii. Taabota jechuun akkuma beekamu maqaan isaa taabut jechuu ni dandeenya jechuudha. Immoo saanduqa muka waanuma akka saanduqaa yookiin roga afurii keessa wanni kaa'amee san harkitanii warri keessa amantii kana keessa deebi'ee fi hordoftoonni yookiin immoo dura buutonni amantii kanaa yeroo ibsan waanuma akka roga afurii wayii ta'ee uffata burree irra godhanii mataa namaarra kaa'anii yeroo tokko tokko immoo deemuullee dide jedhanii yeroo uummata ittiin taphatan tullee argama jechuudha. Tsaadiqaan immoo wanni jedhamu akka waan awliyaa nama gaarii nama rabbiif bulee jechuudha. Kana kun immoo harkitee dilii namarraa fuudhee waaqatti namaa geessee waaqni akka namaa araaramu gochuu hin danda'u. Gabrichaa fi waaqa yookiin immoo rabbi Allahu subhaanahu wa ta'aalaa gidduu yoo gabrichi badii fedhellee dalagee namni tokko badii fedhellee dalagee waaqa araarama gaafate osoo jiru waan isaaf dhiisadha. Waan ilma namaa caalaa uumaa uume kamuu waan jaallatu hin qabu jechuudha. Waan tsaadiqaanii barbaadee jidduu kanatti waan waa isaa kafalanii nyaata godhanii mee ebelu dhiifama akka rabbiin nuu dhiisu nu gaafadhu jedhan takka hin qabu jechuudha. Ammalaaji jechuunis bifuma kana jechuudha. Ammalaaji jechuun wasaa'it yookiin immoo waan kara rabbiitti nama dhiyeessu jechuudha. Kunillee wanni rabbiitti nama dhiyeessuu danda'u keessa keetti jijjiirachuu geeddarachuu qofa jechuudha. Kanuma kanaafuu ammas tole waa'ee keessawuu amantii ortodoksiidhaa yoo fudhannee jenne bifuma kanaan namni sadarkaa adda addaa argama. Namni akka tsaadiqaanii ammalaajii sadarkaan isaa akka waan ilma namaatii ol ilaalamaa yeroo tokko tokko immoo nama kabajuun osuma jiru ta'ee kabaju immoo akka waaqatti waaqessuun nama gongumaa hin danda'amu. Ilmi namaa ilma namaati kabajaa amma fedhes qabaatu amma fedhes guddatu jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee walqixxummaan keessatti mul'atu jechuudha. Walqixxummaan dhala namaadha. Kana yoon jedhu waan namuufuu mul'atu jechuudha. Manni amantii keessis misxir beetii jedhamee jira jechuudha. Namoota muraasaa fi harkitee namoota hamma wayii malee bakka san namni gahuu fi arguu hin dandeenye keessa jira jechuudha. Maaliif iccitii achi keessatti dhoofamuu fi wanti jedhamu jira jechuudha. Hogguu kana namni ija qabu waan iccitii kana yoo argu taate kara dhugaatti baqata yookiin waan kana ni balaaleffata waan ta'eef jechuudha. Kuni dhugaa yeruma isaan ifa godhanii achi keessa warri baasee fi warri amantii san keessa turanii jedhan akka harkitee namoota hedduu jiran namoota bebbeekamoo kunnin yeroo ifa galchantu jira jechuudha. Tole akkasumatti bifa sanii misxir beetii argamaa namni illee harkitee wal qixxummaan hin argamu kun barandaa dhaabataa kun keessa dhaabataa kana warri ija qabu akka ta'e ka quraana immoo boqonnaa 49 lakkoofsa 18 irratti dhalaa dhiira ta'e gurraacha ta'e adii ta'e qeensii ta'e sheeka ta'e abbaa gadaa ta'e mucaa xiqqaa ta'e wannummaan kamuu akka kitaaba rabbiititti yookiin immoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessa suuratu hujuraat boqonnaa 49 ayata 13 yookiin immoo keeyyata 13 irratti dubbatetti ilmi namaa cuftisaatu wal qixxee wanna adda baafamuun hin jiru. Sadarkaan ilmi namaa adda bahuun hojii gaarii lakkoofsa hojii gaarii inni dalagee fi qalbii isaa yookiin immoo amantii keessa isaa qofatu adda baasa jechuudha. Kabajaadhaan immoo namni wal caala jechuudha. Barsiisaan kabajaan isaa barataa isaarra caala, abbaan kabajaan isaa ilma isaarra caala. Haa ta'u barsiisichi immoo barataa caalu kana yoo inni illee kabajin kabajaa barataa irraa barbaadee argachuu hin danda'u. Abbaanis ilma waan kabajuu qabu yoon kabajin kabajaa guddaa san ilma biraa argachuu hin danda'u. Namu immoo hanga wal kabajuun qaba akka wal kabajnu rabbitu kabajee nu uume. Kana malee waan wal caalluun namummaa keessatti namni nama jechuudha. Kuni namu haalaalu jechuudha namni ija qabu. Ammallee immoo wanti itti aanuu fi wanti itti dabrunu waan ajaa'ibaa tokko kan isinii fi dubbachuu barbaadee jira jechuudha. Akka qalbiidhaan nu hordoftan abdiin qaba. Tole inni kunis waa'ee dhaalamuu cubbuu kana baaybiliin yookiin matsaaf quddusiin ni faallessu eksiidha jechuudha. Kunillee maali? Akka isaan jedhan yookiin akka qeessonni jedhanii nama ittiin malaan irraa nyaatan kanaa miti jechuudha. Cubbuun dhaalamee kiristinnaa kaasuu maal jedhu kana yookiin immoo daa'ima irraa cubbuu dhiinaa bishaan jala cuumnaa kun akka hin taane jechuudha. Maal jedhe jechuudha? Seera keessa deebii the book of Deuteronomy boqonnaa 24 lakkoofsa 16 ammas macaafa Hisqeel raajichaa boqonnaa 18 lakkoofsa 19 hamma 20 akkasumas maal keessa jira jechuudha? Kan itti aanu jechuudha macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 31 yookiin immoo lakkoofsa boqonnaa 31 lakkoofsa 30 irratti maal jedha kitaabonni kun guutuun mucaan yookiin ilmi cubbuu abbaatiif hin gaafatamu yookiin ittiin dabru jedha jechuudha. Sababa abbaan cubbuu godheef mucaan dhalatu daa'imni
cubbuudhaan hin dhalatu. Akkasumallee immoo cubbuu abbaatiif mucaan hin gaafatamu jedha jechuudha. Waan eegaa kan Rabbi biratti miti mootummuma yookiin immoo namuma biyya bulchu mootummaa haqaa tokko biratti sababa argitee ilmi badii balleesseef abbaa waamanii qixaaxuun sirnaa miti cubbuudha cunqursaadha badiidha jechuudha ilma namaarratti. Waa'in immoo akkam balaaleffatee kan akkam balaaleffata irraa baqata jechuudha. Akkasumas Maatiyos boqonnaa 7:1-2 irratti namu akka gatii inni namatti faradu yookiin murteessuun itti murteeffamu hima jechuudha. Akkan kan itti aanullee immoo akkasumallee Maatiyos boqonnaa 19:14-15 akkasumallee wangeela Yohaannis boqonnaa 9:1-3 irratti maal jala 1-3 irratti wangeela Yohaannis irratti boqonnaa 9 irratti Yesuusitti dhufanii ijoollee jaamaa dhalatan gaafatan namoonni. Ijoolleen jaamaa dhalatan kun cubbuu abboonni yookiin immoo dilii abboota isaaniitiin bal'aa ta'anii dhalatan yaa barsiisaa jedhamee gaafannaan Yesuus Kiristoos kun uumama waaqati malee daa'imni badii hin qabne cubbuu abbaatiif jecha bal'aa ta'ee hin dhalatu. Kun ija qabaatee hin dhalatu. Daa'imni cubbuu malee akka hin dhalanne hima. Akkasumas wangeela Maatiyos boqonnaa 19:14-15 irratti ijoollee yeroo dhalatan qulqulluu ta'uu nama kam caalallee mootummaa waaqaa yookiin immoo jannatatti dhiyaatoo ta'uu kana dubbata jechuudha. Kuni kana fakkaata. Qabxiin itti aanu immoo Iyyasuus yookiin Ciisaan dhugumaan fannifame akka kiristaanonni jedhan. Akka kiristaanonni baay'ee yeroo baay'ee lallaba sobaa hedduu haasa'an keessaa tokko Iyyasuus siif jecha fannifame Waaqayyos tokkicha ilma isaa qabu siif jecha dhabee akka yeroo har'aan tana namoonni tokko tokko jedhan qalmaaf qopheessee jedhan kaa Yihuudoota tuqalee yookiin ajjeesee fannisee jedhan. Wanni kun soba jechuudha. Kunillee akkuma waamicha sobaa yookiin waamicha burjaajessaa. Mee namni tokko Yesuus eega dhalatee jee amma jaarraa 21ffaa keessa jirra yookiin immoo bara 2000 qofa. Ilmi namaa eega uumame bara 2000 miti bara 2000 durallee Yesuus durallee jira. Yoo inni cubbuu dhala namaa fayyisuuf dhufe warreen isa dura jiran sunuu eenyutu cubbuu isaanii irraa dhiqareen warra asii aanu qofa irraa dhiquu danda'a jechuudha. Akkasittuu inni lubbuu takka lubbuun isaatu mataan isaa eega ilmi namaa immoo cubbamaa ta'ee dhalate cubbuudhaan dhalate innis nama keessaan dhalate Maariyaamiin keessaan bahee dhalate mataan isaatu nama cubbamaa jechuu dandeenya jechuu akka jechuma isaaniitti ji'anaa miti. Kanaafuu namni cubbamaan akkamitti cubbuu dhiquu danda'a? Namni tokko ammas cubbuu addunyaan tun raawwattu akkamitti dhiquu danda'a? Warri harkitee ilma namaatitti koottuu waa cufarraa amanii ka hullumsuutu suus wada Iyyasuus jee nama burjaajessee namatti taphatu cuftisaatu harkitee waan kun fudhatama akka hin qabne galuu fi hubachuu danda'u qaba malee cubbuun namaa waan dalayde waan carraa itti argatta malee waan tokko jetteeffatamma isliminnaa laa ilaaha illallah Muhammad Rasuulullah jechuudhaaf yoo badii irraan taa'ee waan gochi raawwattu kee hammeenya ta'e cubbuu sirraa hin dhiqamu jannatan seentu jechuudha. Akkasumallee immoo namni Yesuus Kiristoositti amane jechuudhaaf cubbuun guutuun irraa dhiqamee jannata seena jechuun ifitti taphachuu yookiin immoo if gowwoomsuu namallee karaarraa maysuu qofa malee abadan hin jiru jechuudha. Nama waan dalageef waan carraaqeef gaafatamaadha jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos matummaan isaatu jechummaan fannifame yookiin jalqaba isaatitti soba jechuudha. Waan fudhatama hin qabnedha jechuudha. Kana Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa